kaabaa oomishee fayyadamuun dimti goriillaa irratti haleellaa yaaddessaa banuun isaanii yaadatama. Dimti goriillaan haleellaa isaaniin Hatakaaroo yaadaaf wal mormii keessa kaseen obbo Mubaarak Musammaa injifachuu dadhabuun guutummaan guututti karaarraa dabuuf dirqame jechuu maddeen gabaasaa turan. Gabaasa baasaa turaniin dimti goriillaaf obbo Mubaarak Musammaa gidduutti walitti bu'iinsa guyyoota sadiif ture guutummaan guututti akkam yaaddessaa yoo ta'e humna siibilii fi koodaa yaandi waraana deeggarsaa obbo Mubaarak Musammaa eega ergee booda dimti goriillaa irratti haleellaa keessa deebii hin qabne kataasisan yoo ta'u guutummaan guututti aangoo isaaniitti deebi'u maddeen gabaasaa turan. Obbo Mubaarak Musammaa torbanotaaf lola haaraaf akkam yaaddessaa ta'e keessummeessaa turan egaa aangoo isaaniitti deebi'anii jeneraalota olaanaa waraanaa ta'aniif itti gaafatamummaa paartii isaaniitiif ergaa baga gammaddanii dabarsuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanneen komentummeessaa turanii jedhan miseensa paartii fi hoogganaa walitti qabaa taatanis yeroo lola irratti hirmaattan misdhagaa turuun keenya ni yaadatama. Obbo Mubaarak hanqina waraanaatis hin mudannaan waraana irratti bobba'uu filattan moo waraana keessatti maaliif hirmaachuu filattan? Durataa paartii fi walitti qabaa dhaabaa kataatan waraana irratti bobba'uuf maaltu isin kakaase ka jedhu gaaffii keenya obbo Mubaarak. Ayyee galatooma waraanatti wanni naka kaasee yaadachiisa oduu rakkisoo kiyya usmeeli weebi siin jee rakkisoo oduun hin dhumne oduurra jirra bilbilaan na dubbachiisaa jira. Hello obboleessa keenya gaazexeessaa waraana keessa kan hangalee fi waraana dhabuudhaan osoo hin taane waraanuma jajjabeessuudhaaf waraanaaf haamilee ta'uudhaaf waraanatti seene. Akkasumas immoo humni dimtsi goriillaa waraana isaa fixachuudhaan gama waraana ollaa warra faannoo galchuudhaan haleellaa yeroo lama irratti raawwatee ture. Haa ta'u malee haleellaan sun dhibbaan dhibbatti fashalaa'ee faannoon kanaan dura lolanaa waliin banee ture sun deebi'ee gara dimtsi goriillaatti aangoorraan fonqolchuu irratti hirmaatus fashalaa'eera. Sirri dhibbaan dhibbatti fashalaa'eera. Waraanatti kan hangalee fi waraanni koo akka inni jabaatuuf malee waraana guddaatu gara kibbaa kanatti socho'aa ture. Miseensa paartii obbo Mubaarak miseensa paartiif walitti qabaa turtanii kanneen jedhan jiru. Hooggansa irrattis hoogganaa olaanaa fi dura bu'aa dhaabaa kataatan biyya bulchaaf tiiktookii keessatti hooggansa olaanaa qabduu jedhan. Humna waraanaa keessan keessatti haala wal dhibdee fi raayyaa waraanaa keessan keessatti rakkoon uumamee ture kanneen jedhan jiru. Waraana daangaa keessan irratti banameen humnoota sibiilii ta'an irratti waraanni keessan illee tarkaanfii fudhataniiru kanneen jedhan jiru. Obbo Mubaarak miseensa paartii taatanii wal waraansaaf yeroo gara dirree waraanaa imalaa turtanitti waraanni keessan guutummaan guututti humna sibiilii fi daa'imman irratti haleellaa geggeessaa ture kanneen jedhan jiru. Haala kanarratti ni aaltu moo dhugaa baatu jenna obbo Mubaarak? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waraanni keenya humna sibiilii fi daa'imman irratti waan tokko miidhaa wayii hin qaqqabsiifnaan itti gaafatamuuf jirra. Dubartoota muraasa irratti waraana banee ture. Dubartoonni sun basaastota jechuudhaan shakkamuudhaan waraanni keenya dhugaa hin haallu. Dubartoota irratti xiqqoo miidhaa xixiqqaa qaqqabsiisee jira. Sanammoo erga dubartoonni suni waraana kana keessa hin jirru maqaballeessiidha ragaa nu dhiyeessaa erga jedhanii informeeshiniin sun informeeshinii sobaa ta'uu erga qoranneen booda dhiifama gaafachuudhaan dhimma dubartootaa kana keessatti sirreessinee jirra. Malee daa'immanii fi sibiilii. Obbo Mubaarak naannoo lolaa keessatti kan hirmaattan wal waraansaaf waraana keessan raayyaa waraanaa kanneen tiiktookiif hooggansa keessaniin deemu keessatti ummata sibiilii irratti waraana banuuf isinis aalaa jirtu jechuudha. Haala dubartootaaf waraana wal Hatakaaroo yaadaa naannoo daangaatti taasifame keessatti wal waraansa hamaaf dubartoonni miidhamaniiru jechuu isinis kaasuun keessan ni yaadatama. Haala seeraaf isin hin gaafachiisu. Seeraan gaafatamnee jirra. Akka waliigala addunyaatti lola keessatti dubartii fi daa'imman eeggachuun utuma jiru akka carraa ta'ee dubartoonni kun basaastota jechuudhaan daangaa irratti qabnee miidhaa salphaan irra ga'ee ture. Sanas erga mirkaneeffanneen booda erga addunyaarraa komiin nutti ka'een booda
dhiifama gaafachuudhaan dubartoota sana mana hidhaa keessaa baafnee gadhiifneeti jirra. Haala wal waraansaa keessan keessatti naannoo daangaatti humna sibiilii qaamolee nagaa ta'an irratti dhukaasa gurguddaa fayyadamaa turtanii kanneen jedhan jiru. Haala wal waraansaa keessatti komeen jiru. Waraanni keessan naannoo wal waraansaa hamaa turee fi haala yaaddessaan daangaa keessan naannoo koomenti keessatti geggeeffamaa tureef humni waraana keessanii guutummaan guutuutti bittinnaa'eeraa kanneen jedhan jiru. Torbanoota 3 darban keessa bara isin aangorraa fonqolfamtan waggoota 5 booda turee kanneen jedhan jiru. Haala wal waraansaa hamaa miseensa keessaniif waraana keessan keessatti wal dhibdeef shakkii uumeef waraanni keessan guutummaatti bittinnaa'eeraa kanneen jedhan jiru. Waraanni keessan haala wal waraansaa miseensa raayyaa keessanii humna waraanaa guutummaatti kan isin jalaa bittinnaa'ee ture. Rakkoon maal ture? Rakkooni akkuma beekamu ani baran mootummaa bulche keessatti waraanni koo ummatuma ture. Ummatumatu waraana kiyyaa osoo jiraataa jirruuf fonqolchi kun dimtsi gorillaadhaan naratti geggeeffame. Sana booda ummata warra faannoo jedhamu dabalatee humni waraanaa faannootiif dimtsi gorillaan jalqaba lola kaaseenii dhibbaan dhibbatti guutummaan guututti barbadaa'ee ofirra deebi'ee ammas haala burkutaa'uutiin achi erga deebi'een booda humna jabeeffachuudhaaf faannoo ofitti dabalatee as deebi'ee fonqolcha kaasuu yaalee ture. Hirmaannaa ummataatiin hagalatoo uummanni ammas aangoo kiyyatti deebi'uu danda'eera. Akkasii. Humni waraana keessanii bittinnaa'eeraa kanneen jedhan jiru. Waraana haaraa muudammoo waraanotuma eegasii walitti funaantanii gara aangootti deebisan. Dhugaa dubbachuudhaaf waraanni nu qopheeffannee akka waraanaatti ijaarrannee lafa kaa'annee hin jiru. Waraanni keenya ummata ture. Akka carraa ta'ee utuu hin beekamin bakka nu ciifnetti halkan dimtsi gorillaan ol nutti seenuudhaan jeequmsa kaasee ummatumaan tumame malee waraana hin qabnu. Waraanni tokko dimtsi gorillaarraa kan fottoqee ba'e maqaan isaa kan Lomboc jedhamu. Obbo Mubaarak waraana hin qabnu jettanii dura bu'aa paartii fi hoogganaa paartii tokko kataatan waraana malee socho'uun isiniif dhiibbaa uumu. Waraanni keenya ummata keenya ummanni leenji'ee jira. Ummanni kaabaa kibbaa bahaadiyaa leenji'ee jira waan ta'eef ummanni keenyas nagaa waan ta'eef nus nagaadhaan bulchaa waan turreef waraana hin qabnu turre akka carraa waraanni keenya ummatuma jennee warra amanuudha nuyi. Nu filannoo ummataatiin ol baanee waraanni keenya ummatuma waraanni nu barbaachisu jedhamee murtaa'ee ture. Akka carraa ta'ee yeroo jeequmsi ka'utti waraanni Lomboc jedhamu ummatuma keessaa ijaaramee ba'ee nurraa qolataa ture. Haa ta'u malee waraanni Lomboc erga lola tokkoffaa lola jalqabaa dimtsi gorillaa irratti godhee barbadeesseen booda lammaffaa irratti fincilanatti kaasuudhaaf kooda hayaandidhaan walii galee sosocho'aa ture. Kooda hayaandiin waraana keessan keessatti bobbaasee humna obbo Mubaarak Musammaa tumsaa turee kanneen jedhan jiru. Obbo Mubaarak Musammaa ibsa baasaa jiranuun yeroo wal waraansaa hamaa haala yaaddeessaa keessa turretti humna waraana keenyaa uummataan abdachaa turree jechaa turan. Waraana kana kan ijaaraa turanii fi haala wal waraansaa paartilee gurguddaa jedhamuun ka TikTok irratti beekamu obbo Mubaarak Musammaa hooggansa olaanaa yeroo ta'anii tajaajilaa turanitti rakkoo hamaa fi rakkoo yaaddeessaa isaan mudate haalaan ofirraa dandamadheera jechuu yaada kennaa jiru. Naannoo daangaa obbo Mubaarak Musammaa irratti dhukaasa hamaa mudachaa tureen humna sibiiliif wal waraansa hamaaf waraana isaanii bittinnaa'u guutummaan guututti haaluu isaanii maddeen gabaasaa jiru. Wal waraansa dimti gorillaaf isaan gidduutti taasifameen dimti gorillaan haleellaa seeraan alaa kan uummata irratti raawwataa turee fi miseensota keenya kumaatamaan lakkaa'amu akka malee haleelaa ture. Haalaa fi meeshaalee ollaarraa galfateen haleelaa ture jechuu obbo Mubaarak Musammaa kumataa jiru. Obbo Mubaarak Musammaa ibsatti dabalataa baasaniin waraanni keenya guutummaan guututti namoota sibiilii ta'aniif dubartootaaf dursa kennaa akka ture rakkoo dubartootaa muraasa mudate furuuf hojjechaa yeroo turretti argama jedhan. Obbo Mubaarak Musammaa bara aangoo isaanii kan lammaffaa yoo itti deebi'an aangoo fuulduraaf maali akka